Ana yeroo jennee seenne abbichuun akkuma argaa jirtanitti Biraazil irraa eegalee jaarinaatitti bartoota bakkoota adda addaa irra naanna'anii gammachuu gammachiistuu babbareedduudhaan inshaallah guyyaa gabaabduu keessatti abbichuu irraa dhaga'uu deemna. Bireeks irraa eegalee jechuudha. Bireeksiin illee walgaanii suuraa waliin kaanii maxxansan agartanii. Addunyaan tuni bakka takka hin teettu. Rabbii Itoophiyaa kalee beelaaf lolaaf rakkoon beekamtu adda Bireeks keessatti biyyoota guddatan Chaayinaa fa'a wajjin, Raashaa fa'a wajjin, Iraan fa'a wajjin Itoophiyaan gaafa abbaan malaa gootichi Oromoo jagni Oromoodha. Biyya bulchu Itoophiyaan Bireeks keessatti inshaallah biyya guddoo Itoophiyaan biyya suppaar paawaa taate yoo rabbi biiznillaahi ta'ala naamiti taate maaliif qabeenya qabna alhamdulillah ummata guddaa qabna alhamdulillah. Gartanii biyyoota ummata guddaa qabduun dorgomuu dandeenya. Biyya qabeenya qabdu kamiin dorgomuu dandeenya. Biyya hayyoota qabdu kamiin dorgomuu dandeenya. Alhamdulillah rabbil alamin haadha gabrummaan qabnu bilisoomnee jirra. Itoophiyaan abbaa argattee jirti. Jagna argattee jirti. Hayyuu argattee jirti. Bulchiinsa gaarii argattee jirti. Ilmaan ofii hiriirsitee gara misoomaa, gara diinagdee, gara nageenyaa, gara tokkummaa, gara gartee addunyaa wajjin firoomatti bal'innatti harka gannattee ba'aa jirti. Kana keessaa tokko Bireeks irratti adda biyyoota guddatan wajjin Itoophiyaan maal jangaa Bireeks nyaatanii gaafa Raashaadha. Itoophiyaan Bireeks keessatti nu barbaachisti jedhan. Biyya lafee duddaa Bireeksiif taatu. Ajab! Itoophiyaan kalee beelaa waan hundaan beekamtu jechuudha. Kana eenyu godhe abbichuu keenya rabbi abbichuu umurii nu haa dheeressu. Jagnoota Oromoo warra isa wajjin dhaabbatanii, jagnoota Itoophiyaa warra isaa wajjin dhaabbatanii hiree tana siin nu gahan rabbiin bakkaan nu haa ga'u amiin jedha. Itti aansuudhaan oduu gammachiistu isin gad dhufu deemu jira rabbi biraa taate Itoophiyaan biyya turistii, biyya bareedinaan, biyya qabeenyaan, biyya diinagdeedhaan, biyya jireenya ilma namaatiif inshaallah rabbi jedhe filatamtuu taatee gad dhufu deemaa jirti. Du'aayi nabi rabbii qabdi alayhi salaatu wassalaam nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam ardul abasha. Dachii gartee eebbifamtuu gaarii takeessummaa simattu gara laafetti uummanni isii dachiin isii dhaltii badhaadha. Du'aayi kana qabdi kanaaf hadha rabbiin gaafa gartee biyya kam keessaa ilmi abbaa Jifaar alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah jedhame ilmi abbaa Jifaar biyya abbaa Jifaar keessaa gabbahee abbichuun seenaa takkaa inni dalagama jennee nun eegin nam tokkoon eegin Itoophiyaan xiqqoo bayyanattee jabaattee deemti jedhan malee sadarkaa kana utaaltee as geetti hin jenne ilmi abbaa Jifaar gabbahuudhaan seenaa ajaa'ibaa dalaganii jechuudha. Kanarraa kan ka'e Itoophiyaan inshaallah rabbi biraa taate yeroo gabaabduu keessa waan ajaa'ibaa hedduu dhaga'uu deemna. Yeroo gabaabduu keessatti maaliin uumu hundaanuu jechuudha. Biyya badhaatuu, biyya gartee taajiraa, biyya gartee bashannanaa, biyya nagaa, biyya bareedduu, qilleensi isii, namni isii, wal nu nyaachisanii wal nu ficcisiisan malee gaarii san ta'uu deemte jechuudha. Kanaaf waan isin ajaa'ibu Finfinnee bareechisanii ammallee nuuf fidaa jiran keessaa inshaallah rabbi biraa taate Inxooxxoo irraa ka'ee laggiin lamaan Finfinnee keessa yaa'u guddaa kana akka ajaa'ibaatti lafa ajaa'ibaa kan waan ajaa'ibaa isin irraa dinqisiifattan turistiin bakka addunyaa irratti ol geettu godhuu deemu akka magaalaa baqassee qartee kiiloomeetira gara 27 akkas yoo dongoruu baadhee kan deemu misoomni ajaa'ibaa xumuramuu ka gahe ka ajaa'iba kana akka baqassee dhufee asiin karaa 4 kiilootiin gubbaa Inxooxxootii gad dhufee jechuudha. Asiin piyaassaa keessa baqassee dhufee asiin karaa ambaasaaddaraatiin drooniin bira godhee akkasuma baqassee Finfinnee kana ajaa'ib waraqaa magaalaa guutuu keessa baqassee jechuudha. Lafti gartee namni ajaa'ibtu ni Finfinneedha. Dhugumaan tun Itoophiyaadha. Lakki Itoophiyaa miti aga namni jedhee ka keessa jiru uumamu takka yeroo gabaabduu keessatti ajaa'iba taatee Finfinnee jettee gabba'uu deemte jechuudha. Kanaaf wal qabatee ammallee oduu gammachiistuu takka Itoophiyaan akkuma isinii himne asiin dura isinii himaa turre karaa kaameraatiin ammoo CCTV seeran kana kaameraa karaa gubbaa ka suuqeetii nageenyaaf addunyaan nagaa maatii isaanii uummata isaanii biyya isaanii ittiin eeggattu kaameraalee karaa gubbaa poolii gubbaatti akkasuma bakkoota adda addaatitti dhaabbatu. Asiin dura isin himaa ture magaalaalee Finfinnee keessa karaa gurdaa gubbaatti akkasuma bakkoota ofiisota bakka adda addaa hoteela bakkoota jireenyaa apartimenta maal kanneen jiran gubbaatti hidhamaa ture jechuudha. Amma immoo oduu gammachiistuun dhufte waggaa dhufu keessatti Finfinnee keessa guutuu karaa ganda keessaallee akka kaameraan kun yookaan ammoo gartanii nageenya uummataatiin waan hundaafuu akka galuu fi murtaa'ee jira jechuudha oduu gammachiistu. Eessa jechuudha koshaa hunda mara keessa jechuudha. Waliigalatti akkam godhuu deemanii akka biyyoota guddatte Ameerikaa fa'aa biyyoota gartee gurguddoo sanaatitti bakka hundaa kiriminaalli yookaan badiin akka hin dalagamnee fi
ilma namaa irratti kan uumamu hundaafuu kaameraadhaan fagoo bakka adda addaatti to'achuu akka danda'an rakkoo galee yoo namni nama waa godhe yoo waa badan uumamu hundaafuu kaameraan gola hunda yookaan rooga karaa ganda keessaa hundaa keessattuu akka galu murtaa'ee jechuudha. Baga maddan kana jechuun nageenyi guutuutti jechuun sa'a 24 karaa gubbaa qofa osoo hin taane ganda keessatti bakka hunda keessa gartee uummanni nagaan bahee galuu deema jechuudha. Rakkoo tokko sodaa tokko malee. Maaliif kaameraa wanni kaameraa jala jiru tokkollee garta qabuu hin danda'u. Kana biraan ID nama Itoophiyaan baaste kun kaameraadhaan walitti hidhatu waan ta'eef abbaan tokko waan fedhe dalaga ibaluu akka ta'e poolisni gartee isteeshinii yookaan waajjira isaa keessa taa'ee ibaluu akkasiitii karaa inni deemeef bakka inni dhaqe yoo fuudhe yoo waa dalage yoo waa hate yoo nama ajjeese yoo nama dhaye waa miidhe hundi isaatu gartee ifa bahuu deema jechuudha. Biyyoonni guddatan yeroo rakkoo namni dalage wanni hin baaneef kaameraan eessaa bahee garam deeme naannoo san guutuu amma kaameraa yoo akkasii jiraate yoo wanni tokko dalage namni sun gara inni deeme kaameraa walitti kennaa deema jechuudha. Garta qabuu hin danda'u. Fuula maratee maal jedhee dasee uffatee dhokatee dukkana keessa deeme kaameraan waan waraabuuf karaa inni irraa bahe eessa deeme eessa galee kaameraan kun kaani kennaa inni yoo fedhaa torbaan ji'a takka taa'u jala deemee bakka inni jiru sanii fuudhama jechuudha. Inni kana jechuun walumaa galatti namni badii dalage tokko illee yeroo miliquun ni mala yeroo saniif jechuudha. Yeroo sanii miliquun ni mala garuu ammoo hin bahu jechuudha. Bakka takka hin dhaqu. San biraan ammoo gaafa ID namaa kun dhumatee faayidaan yookaan ammoo naashinaal ID kun dhumatee jedhee inshallah rabbi nu agarsiisu waan Mustafaa yeroo baay'ee dubbatu jechuudha. Namni tokko bishaan namaa jissu hin jiru jechuudha. Yoo bishaan namaa jisse maaliin bes waa butee yookaan nama waa godhee hidhamu murtii xiyya fudha jedhee yeroo sadiif jechuudha. Sakandii takkaaf akkas godhee waa dalaga yoo jedhe itti seena jechuudha. Kanaa dhala deemee waa laaqaa nama dhayaa fiigee asii waa balleessee akkas godhee nama ajjeesee deemaa waan akkanaa godhaa nataa maal godhaan dhaaba siyaasaa seenee waa laaqee hiriira bahee akkas godhee galaan ni hafte jechuudha. Walumaa galatti ofitti murteessee seenaa ammaachi. Bes ani balu ta'uu rakkoo naggalee ni fudhanni keessummeessa jedhee sagaleen hin jiru. Sagaleen hin jiru jedhan nam tokkotu rifoo seen. Namni jedhee deemu hin jiru godhu hin jiru jechuudha. Tuntaana nam tokko naa katabe Nuuruu Kadir Eertiraa fi Itoophiyaa irratti waan Eertiraa fi Tigraayii fi Itoophiyaa irraa maaliif waa hedduu deemaa jira na uffolchaa kaa waan hedduun baay'ee kan waan dubbadhu wanni hedduu deemaa jira oduu ajaa'ibaa kana haasamaa jira ammoo nama deemaa jiru kuni wanni oduu Eertiraadhaa fi Itoophiyaadhaa dhuma obsa rabbi nagaa haa godhu wanni deemaa jiru himannaan gamaa deemu waan biraati sooshaal miidiyaan isaan dhaabbachuu jira ammoo wanni umarraa dubbannu maali yaa rabbi nagaa godhu waan dhufe ammoo Itoophiyaan akkan keessummeessitu akka gaariitti shakkii takka sammuu keessan kaatina. Maaliif wanni amma dalagaan Eertiraa fi wayyaanee fi faannoo shaniin dalagaa jirtu kun waan gartee du'e isaan quban qabna akkuma kaameraa isin himnu kana aabbichuun waan isaan dalagan guutuu taa'ee ilaaluu jira kan isin laaltan kana takka isin laalu kana barru teessan laalu kanatti. Wanni hundi wanni isin jala sarara jechuun dhibbatti naqa fuudhu badhaa. Humnaan tahee karaa nagaatiin ta'ee karaa dhufe hundaa waan godhanillee xumuramee taa'u jira kun. Shakkii wayii isin seenin. Isa bachiisuuf miti kun shakkiin takka Itoophiyaan ta durii san seetanii akkasitti ilaalina akka gaafa mallas yookaan dargii san lolooyi seenanii yeroo dheeraa keessa dhoqqee dhiitanii hin jiru. Yoo lolli ka'e yookaan dhabbiin fidini ta'u taate Eertiraan mootummaa haarawaa dhaabbachuu qophaa'u ganuma. Itoophiyaan asab dhatteetumaan asabii ofii keessaa dhiichisu. Wanni hundi xumuramee lafa jiraa gana isin himatan. Lola kaalolli waa balleessaa yeroo dhufe isaan kennan nam tokkoyyuu gaarii miti lolli. Nama tokko mee humna feete qabaadhu. Humna feete haga feete. Sakandii keessa waan feete ofirraa dhorki. Lolli gara lachiyyuu qabeenya illee lubbuu namaallee waa balleessa rabbi nutti hin fidin lola gas kadhanna jechuudha. Waa'ee Eertiraatii fi Itoophiyaa haganuma isiniin jedha. Waan deemaa jiru kana yaa'aa jiru kana akkasuma kennee biraa kunnu. Maaliif kun amma waan gartee namuu warroonni sooshaal miidiyaa kanaa warri yuutuubaroonni faati akkasuma namoonni waan kana gidduutti gartee fiiganii waa baasuu fiigan waan dhibbata akka haasaa jiran jechuudha. Inni lafa jiru ammoo karaa Itoophiyaatiin Eertiraallee qophii walitti ni jira jechuudha. Eertiraanis waan gootu tattaafachaa jirti. Haga wayyaanee warra kaleessa walitti ooftee adda addaa godhu himannaa tuttuqqaa wanni adda addaa deemaa jira jechuudha. Itoophiyaan ammoo teetteetuma gartee hin jiraame leenca ciisu Itoophiyaan. Mootummaa Itoophiyaa leenca ofirraa boqatee ciisu jechuudha gartee. Kan waraabessi faallee gamas fiigee caddiseetuma gartee wanna ilaalu akkas jechuudha. Kana inshaallah. Kan biraa ammoo inni asirratti isin dabalu akka Itoophiyaatti yoo jiraatte maalidhaa? Mootummaa Itoophiyaa seera hedduu wanni hedduu haaromni gadhu dhufuu deemutti jira jechuudha. Bitti keessatti. Wanni hedduun seerri haaromni
ونم لقى ورباضو هدون فترك التيسن جيا وديم إن شاء الله سيروا رفنا ولله الله يجوا كامرات كرا جبا ودو جبا بتكسني كم نجرا واي إسرائيلي في وني فقدتم دي ما جرتك موتومان إسرائيلي في موتومان تركيا لا والأيام السودان قدان جرتي برويسان قدان كيسايو لا فسيريا رت كلتي الآن إسرائيلي في تركيا وسونتاري وكان تركو سونتاري كرا سيرياتي وني دي ما جرو باي فقدتولا حمتولا ربنا قاعدوا بجنة كبراون الدنيا رفتشيسا ملء وسو جما إسرائيل فراري أسندبينه كرا موتوما راشاتي في يوكرين جدوتي وان وقافر رفميتاي موتوما تشاينا دا بومبي تكادو كاسيجو الناس موتوما تشاينا دا أسندرا كان غرغارا تري موتوما راشار كان فجلاتينا ساما تري والبين دبتامني أدمون الدنيا رفتشيستا كجباتي أما أتشي موتوما راشادا نغرغارا يوكا أوروبان غرتي يوكرين ولين تمسيته لرسين تاتس أنس هذا تبي نيجاتي يماين جرتوتي راشا جدا دابد لولا جتة تشاينا جتشو يوكا أنس كسنجر غارتني نيجر غارا تابا راشا دا تايلالون بربادون راشا يوكرين تشابسيتو يوكا موتو إرانتو تايلالو هم بربادو سبب نسا دافا راشا تشابسيتان أناف كفتني كناف garteen awaataan nyaachuu deemtanii teennees ilaaluun hin jirtu kun nuquba qabaadha argaa ifaan ifatti raashaa cinaa dhaabbadhee waan danda'u guutuudhaan gargaaraa jettee sun akka malee kirbu gootee Awurooppaa guutuu jechuudha. Awurooppaa guutuu qabbanatti buustee namuu kumbula yookaan barbaadamsi jala seensistee jechuudha. Dubbii jabdu akka malee addunyaan garam deemaa jirti nama jechisiistee jechuudha. kun kanarraa fi ammoo adda the time of Israel ka jedhu oduu takka baase inni saddan baafnee gaazexaa UK tokko kan Telegraaf gaazexaa jedhan ka UK dha lola guyyaa 12 Israa'elii fi Iraan walirra godhan irratti wanni haaroon takka gabbaatee adda warra Israa'el deeggaru gurra ciu goote jechuudha. Oduun sunillee Israa'eliin misaa'iloonni 6 kan mooraalee waraanaa warra tikaa bakka teknoolojii keessaayyuu warshaalee yookaan ammoo bakka meeshaan rasaasni dhurre yookaan hin seenne kan Israa'elitti oomishamudha sun balaa guddaa geessuu fi balaan gahe ammoo balaa akka malee guddaa kan Israa'el uummata ofiillee dhussiti ta'u the time of Israa'elii fi Telegraaf gaazexaan guyyaadhaatti gadhiise jechuudha. Kun kan irraa argatan orgaan yuunivarsiitii orgaan irraa warroonni karaa raadaraatiin wantoota addunyaa kana keessatti ta'an qoratan yuunivarsiitii kanarraa qulqulleeffatanii baafataniif waan hagammatti balaa Israa'el irra gahee fi Iraan irra gahee warra adda baasitu warri orgaan kun yuunivarsiitii orgaanii kan waa'ee gartee teknoolojii kana qabanii irratti karaa raadaraatiin qoratanii adda baasan irraa kan fudhatame jechuudha. Inni kun misaa'illi 6 kallattiidhaan badii Israa'el narra gajettee takkaan eeginii fi barbadeessuu keessaayyuu gartee bakkoota meeshaan waraanaa kan sibiila uffatan jechuun meeshaa isiin qabdutti dalagamuu fi mooraan tikaa akkasuma kan humna qilleensaa bakkoonni gartee gugurdoon isaan Israa'el qabna jettu guutumatti misaa'ilota kanaan akka hin jirre ta'ee barbadaa'ee lubbuun nama hedduullee kagammaan himanni akka gartee bakka kana barbadaa'ee himamee jechuudha. Warri kun waan jedhan keessaa misaa'ilonni 36 kan gartee balaa gurdaa geessan fooqileef lubbiilee namaa keessaa gartee bakkoota barumsaa manoota uummataa akkasuma hospitaala kadha'e kunniin balaan inni dhaqqabsiise balaa akka malee hin herregamin ta'uu fi mootummaan Israa'el gaazexaan tokkollee akka hin dabarsinee fi miidiyaan tokkollee akka hin dabarsine akkasuma naannoo san nam tokkollee akka hin dhandhe dalleettee balaa irra geessan gartee akka addunyaallee hin agarre dhossuudhaaf hagammatti tattaafachaa turte. Yuunivarsiitiin orgaanii kun ammoo karaa raadaraatiin waan hunda qulqulleessee ragaa qabatamaa wajjin miidiyaadhaaf gadhiisee akka saniin the time of Israa'elii fi Telegiraafiin kan UKdha jechuudha. Oduu kana jalaa baase jechuudha. Kanaaf yeroon ittisa isiidha akka gartee wanna takkas qabuu dadhabuudhaan misaa'ilota xixiqqaadhaaf waan akka diroon yoo taate malee misaa'ilonni ergame harka 190 ol gartee magaalaalee isaaniitii fi bahaadhii Israa'el guutuu isii barbadeessuu Israa'el ammoo caba lamuu deebitee of ijaaruu hin dandeenye
gartee keessa seenuu isiitu himame jechuudha. Kanarraa kan ka'e wanni amma isaan dabarsaa jiraniif kaan lolli sun shaffisaan dhaabbachuun Tiraamp gidduu seenee san godheef hoogganoonni ajajoota waraanaa irraa dhumachuu waraanaa akka malee dhumachuu badiin teekinooloojii irra ga'uu meeshaalee isin qabdu guutuu.